Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii Oroos Turantiga arras irra deebuudhaan barnoota keenya ji'oogiraafii kutaa sagalaffaadha yuunitii jaaffaa paartisaa sadaffaa qabannee dhufnee jirra hanga xumura sagantaatti nu faana bu'aan affeerraa keenya gamana gaa viidiyoo lakshar gochuu hin dagatinaa isiniin jecha warreen maatii chaayinaalii keenyaatiif haaraa taatan chaayinaalii keenyatti dabalamuudhaan barnoota keessan guutummaan guututti asirraa argachuu dandeessaniin jecha warreen gartee maatii chaayinaalii keenyaatti hin dabalamin barnoonni kallattiidhaan isin bira hin ga'u waan taateef daayireektilii akka isin bira ga'u barbaadan sabskiraayib gochuudhaan viidiyoo lakshar buleeyyan keessaniif godaadha maatii taadhaan isin jaa yaada keessan komentii jalatti naaf barreessaa akkuma yaada keessan amma duras naaf barreessaa jirtan ammallee yaada keessan naaf barreessaa galatoomaa isin jecha arraammoo paartii sadaffaa yuunitii paartii lammaffaa laallee jira takkaaf lammaffaa kanaaf sadaffaa yuunitii jaaffaan deforestation kan jedhu jira problem yookaan some impact of the population growth rakkoo gartee baay'inni uummataa gartee fiduu danda'u jechuudha addunyaa teenya irratti jechuudha the growth of the population is the very difficult to the environment or the very global challenge of the current today is the increasement number of population jenne kallallee dabarsine keessa takka faarratti rakkoon baay'ina uummataa gartee addunyaa teenya irratti fidu maal jechuudha deforestation bosonni baduu yookaan ciramuudha fidaa jechuudha deforestation is refers to the removal yookaan baduudha of the forest covering of an area with the educates of the replacement yookaan gartee osooniif bakka hin buufne osoo gartee qabeenya jiru san bakka hin buufne deforestation jechuun bakka bosona mukkeen ciruu bichaa miti mukkeen ciruun deforestation miti mukkeen cirtee itti eega cirtee bikka buusuu dhabuun xixiqqaa memeeru gartee eega gurguddaa oldii eega fayyadamtee booda kanneen gartee biraa bakka buusuu dhabuun forest jennaan bosona ciruudha. In other words, it is the process of the indiscriminate haala seera qabeessa hin ta'in haala loogiteen yookaan distraction goonuudha qabeenya uumamaa baay'ee balleessuudha jechuudha. Natural vegetation jechuudha. Kanaaf removal balleessuun yookaan dhabamsiisuun jechuudha. Forest qabeenya uumamaa served as a consequence baay'eedha fidaa jechuudha. Among those times the most important one of the increasing of the carbon dioxide laal bosona ciruun carbon dioxide akka dabalu maaliif gartee bosonni carbon dioxide addaatti godhee oksijiinii nu baasaa miti. Kanaaf bosona keessatti carbon dioxide atmosferii keessatti dabalu qilleensa keenya keessatti which is turns to the result global warming temperature addunyaa dabalu gartee akkasumas during the photosynthesis plant is observed guneef plantoonni gartee nyaata oguu qopheeffatan adeemsa photosynthesisiitiin observe ni fudhatan carbon dioxide dha ifi fudhatan and realize gadhiisan oksijiinii which is to the gartee heteroposis can depend on up it is isa kana irratti gartee maaltu irratti hundaa jechuudha heteroposin gartee isa kana irratti hundaa relationship yookaan hariiroon ilma namaatii fi beelladotaa fi naannoo jidduu jiru such is the circumulations of the interdependence yookaan wanti kun walirratti hirmataadha walirratti hirkannaan kun walirratti hirkachuun kun interdependence yookaan interactioniin kun disturbed yogguuniif jeeqama jechuudha ni jeeqama yogguuniif mukkeen ciraman deforestation yogguu ta'e finally result dhiibbaa akkam nu fida biodiversity affect ta'uu negatively dhiibbaan nutti mul'ata jechuudha mukkeen ciruun jechuudha kanaaf the forest is over resource Ethiopians have been declined significantly over time. This is the cause of the mainly by rapidly population growth and the increasing populations is needs for forest resources such as fuel, woods and land. Forest the forest covering qabeenya haguugee ergamu jechuudha resources of the Ethiopians have been declined yogguuniif gabbu jechuudha significantly over time qabeenya yogguuniif gabbu jechuudha the forest covers qabeenya haguugee ergamu Itoophiyaa keessatti baay'ee gabbu'ee jira causes isaa maalirraa ka'e rapidly population lakkoofsa baay'ina uummataa dabalu jira increasingly lakkoofsi baay'ina uummataa saffisaan dabalu jira needs and forest resource qabeenya uummataa baay'ee saffisaan dabalu jira such as fossil fueling qabeenya boba'aadhaa and landing baay'ee dabalu jira many problems faayidaan hedduun many people in country we use lakkoofsi baay'inaa uummataa hedduun many people we use wood for cooking dha akkasumatti gartee cooking dha heating dha fi lighting dha lakkoofsi baay'inaa uummataa maal baada jechuudha wood muka cooking waatte hojjechuudhaaf heating ho'ifachuudhaaf lighting ifarraa harkachuudhaaf as well as the house mana keessatti gartee furniture adda addaa akkasi barbaadu jechuudha similarly the increasement of demand fadhiin dabaluudha qonna irratti dabaluudha gartee settlement irratti land is major cause of
the forest destruction jechuudha qabeenya uumamaatiif destruction daaf deforestation daaf degradation daaf badinsaaf baay'ee gartee lakkoofsi baay'ina uummataa qubsumaa fi isaanii dabala haalli agriikaalcharii qonna baay'ee barbaadan waan ta'eef lafa guddaa barbaadan waan ta'eef qonna Itoophiyaa keessatti haala gartee biyyuma feete keessattuu rakkoo fide inni kun in Itoophiyaa keessatti amma the direct gartee correlations between jira rakkoo gartee isaan jidduu jiru hariiroon gartee isaan jidduu jiru gartee deforestation da and the people are the area those is there cutting down mukani jiran isaan kun maal fidan new trees do not because an imbusan mukhaariya spreading up of the replacing godhan all diwaanii bika guddaa sanii haariya bakka imbusan isaan kun rakkoo kan ta'anidha jechuudha gartee Itoophiyaa keessatti lakkoofsi baay'ina uummataa dabaluun mukkeen ciruu irratti isaan kanaatu dabalu jira jechuudha wood mukkeen ciruu agricultural land lafa qonnaa barbaaduudhaa fi settlement irratti qubachuudhaa fi grazing akkasumatti horii irratti deechifachuu kan jennu jechuudha such as deforestation bosonni ciramuun bosonaa kana keessa such as deforestation kan jennuun deforestation keessa such deforestation are variation negative consequences qaba dhiibbaa gartee rakkoo ta'e jechuudha is natural environment naannoo uumaratti directly in the socio economic condition irratti haala hawaasummaa fi economics haala dinagdee uummataa irratti indirectly cause of the including indirectly kana qaba directly the difficult to the socio economic irratti qaba jechuudha socio economic irra qaba kallattiidhaan ammoo maali qaba akkana qaba jechuudha laal accelerated soil erosion saffisni biyyeen saffisaan dhiqamuu akkasumatti gartee destroyed biodiversity akkasumatti biyyooleen diigamuu faffaca'uu yookaan gartee naannoo uumamaa sirna ikkoo faca'uu jechuudha effect of the rainfall gartee hanqinni roobaa jiraachuudha decreasing gartee over transportation jiraachuudha akkasumatti gartee result shortage of the wood supply jiraachuudha isaan kun maal jechuudha indirectly dha jechuudha indirect gartee isaan kun maal jechuudha indirectly socio economic indirectly one of the socio-economic conditions is direct jechuudha sorry dhiifama naa godha kanaaf gartee indirectly kan jennu kana bara eegumaan gad dubbiseen haa akkamittiin ijoolleeffime jee kana jechuudha kanaaf gartee maaliif argarree jechuudha indirectly wanni inni godhu laal alkallattiidhaan jechuudha socio-economicidha indirectly is difficult to the socio-economic of the pupils jennaan jechuudha the result of the deforestation jennaan jechuudha sababaan ciramuun gartee lakkoofsa uummataa jechuudha eegana ammoo kallattiidhaan wanni inni godhu bar mukkee arra cirtee mukaa barana yoo cirtee gartee haruma galaanaa amma barana yoo cirte roobni yoo guddate gara san bikka mukkeen san hidda isaanii waan ciramee jiruuf jechuudha kallattiidhaan soil erosion fiduu danda'a kallattiidhaan biodiversity rakka gartee diigamuu fiduu danda'a kallattiidhaan roobni gartee akka dhabamu fiduu danda'a kallattiidhaan yookaan hanqinni nyaataa akka dhabamu yookaan hanqinni mukaa jechuudha wuudiidha jechuudha laal fuudhiidhaan see wuudiin akka dhabamu fiduu danda'a akkasumas effect of the natural beauty yookaan bareedinnii fi faayini uumamaa naannoodhaa affect ta'uun is a direct control of this is the result of the cutting trees or deforests jennaani jechuudha kanaaf while little reliably information is existing both of the extent of the locations of the past present nature force of the woody vegetation curve in Ethiopia keessatti artu little reliable information gaa hin qaban jechuudha bar existing about the extent jiraachuu yookaan location yookaan Ethiopia keessatti present yaa ta'u natural forces woody vegetations cover in Ethiopia keessatti historical source of indicators and the base of the potential climate climax and highest forest have the covered 13 up to 14% of the country's total land area dha jechuudha kanaaf gartee haala Itoophiyaa keessatti seenaawwan dabre keessaa fi haala ammayyooniif ilaallee baay'ee garaagarummaa jira jechuudha kanaaf gartee parsantii 35 laalama covers about 35 up to 40% hangana haguugee kan argamudha jechuudha kanaaf if savannah woods are including parsantii 66 yooniif ta'u mukkeen savannah dha jechuudha countries is percent of the countries used to be covered within the forest woody land dha qabdi akka gaaritti jechuudha however the country is forest is and the woody land resources have been the decline both of the site deforestation and the quality of degradation dha fida jechuudha ciramuu fi akkasumatti gartee baduudhaatu dhufaa jechuudha as a result of it has been estimated by highest forest covering in this 16% of the land area in the early bara kanatti gartee parsantii meeqaa jira
parsantii 16 guugee argamamu inni akka Itoophiyaatti. Ammoo bara 1950 jechuudha. Bara 1980tti parsantii meeqa deebi'ee jechuudha. Parsantii meeqa deebi'ee jechuudha. Parsantii sadi tuqaa ja'a. Bara 1989tti immas parsantii lama tokko ta'e jechuudha laala. Dhume jechuudha irra guddaan dhumu jiraachuu ni dandeenya. Some of the 5 million hectares of the savanna woodland is remained that is the times given to the total forest of the woody vegetation in baay'eensa area 7% ta'e hundinuu maal ta'e jira jechuudha. Ha 7 la some 5 millions la 5 millions hectarin yookaan hektaarri gartee miliyoonni 5 woodland mukkeen lafaa yookaan remained kana fane jechuudha. 5 of the total forest of the woody vegetation of the percentage torba qofa jechuudha. Kanaaf bara 1994 it was estimated that is such as the forest covered warri forest in bosonni walii gala percentage 2.7 jechuudha. Itoophiyaa keessatti baay'ee gadi bu'aa dhufe jechuudha. Which is the current natural loss of the highest forest akka jiru nu argisiisaa jechuudha. Haa current yeroo ammaa keessatti baay'ee lakkoofsi baay'ina uummataa mukkeen akka itti fayyadamu jiru nu argisiisaa jechuudha. Kanaaf gartee lakkoofsa yookaan gartee kuma yookaan 150 hanga 200 hektaarri kun it has been the projected that is areas covered by high forest lakkoofsa baay'ina forest bosona guddaa kana gogee argamu reduced xiqqaatee jira. Created minor standing of the heavy maal disturbance forest qabeenya jeequmsa guddaatu irra jira. In the accessibility part of the country biyya Itoophiyaa teenya keessatti keessaafu rakkoo guddaarra jirra jechuudha. The major resource of the deforestation of the clearing forest is woody land for the cultivating crops laal maaliif barbaadan waatti oomishuudhaaf barbaadan cultivating crops cutting trees mukkeen muranii shurbis of the variations iddoo gartee shurbis jennuun jira jechuudha. Variation mukkeen gartee adda addaa qabdu purpose adda addaatiif itti oolan jechuudha. Faayidaa adda addaatiif notably for fuel mukkeen boba'aa adda addaa akkasumas gartee charcoal kasala irraa tolchuudhaaf jechuudha. Constructions of the metal wantoota adda addaa materiaalota adda addaa irraa tolchuudhaaf. These factors is plantations meeshaawwan garagaraa jechuudha. Isaan kun maal fida dhiibbaa gartee forest irratti fidaa dhufanii jiran jechuudha. Very from of meeting the demand for wood increasing indicates that availability of the deforestation baay'ee gartee kan jeequmsa naannoo irratti fidanii jechuudha. Forest resource degradation qabeenyi uumamaa baay'ee baduunsaa kan laallu jechuudha. Graafii tanarratti yookaan gabatee tanarratti jechuudha. South Walloo jalatti yookaan gartee local under vegetation irratti maal laalla jechuudha. Study years of bara kanaa fi hanga bara kanaatti forest cover declines hanganaan gabbu'ee jechuudha. Hangan takkaan gabbu'ee jechuudha. Parsantii 36 hanga parsantii hanga gartee 50 takkaatti jechuudha. Parsantiidhaan jechuudha. Kanaaf gartee cheenjiin isaa yookaan waggaatti kan jijjiiramu parsantii takka tuqaa takka yookaan gartee parsantii takka tuqaa 8 jechuudha. Kan cheenji ta'u jechuudha. Yiriidhaan jechuudha. Forestiin ammoo cover kan declines gabbuun haala kanaan cover haalli jijjiirama jirummaa hangadha jechuudha. Haalli bikka isaa replace godhanii jechuudha. Laalme hanga itti fayyadamanii turre guddaadha jechuudha Itoophiyaa keessatti jechuudha. Kanaaf asiin haala kanarra gadoo tanarra akkanatti tarreessee jira jechuudha. Kana gabatee irraa laaltanii dubbisuudha jechuudha. Kanaaf the rapid population growth has not only lead to land clearness for agricultural purpose but also the overgrazing in the dominant maximized clear livestock production system rapid population growth saffisaan dabaluun lakkoofsa baay'ina uummataa not only lead bara wanta bichaan hogganu jechuudha. Agriculturally bichaadhaa miti bara akkasumatti gartee overgrazing fida ammaasi horii humnaal dheechisuudha fida lafarratti jechuudha. Clear livestocks and the production systems gartee careless livestock production adda addaa fida waan taateef qonna bichaa miti. Lakkoofsi baay'ina uummataa dabalee jechuun karaa hedduudhaan rakkoo fida jechuudhaaf deema jechuudha. Kanaaf karaa hedduudhaan rakkoo fida jechuudhaaf deema jechuudha. Kanaaf gartee lakkoofsi baay'ina uummataa dabaluun rakkoo guddaadha jechuudha. Rakkoo guddaadha jechuudha. Rakkoo guddaa addunyaa teenyaati jechuudha. Lakkoofsi baay'ina uummataa baay'een isaa dabaluun rakkoo guddaa addunyaa kan fiduudha jechuudha. Kanaaf sistemni kun baay'ee kan rakkoo guddaa fidudha jechuudha. Akka addunyaatti kan rakkoo guddaa fidudha. Overgrazing mixed kan fidudha jechuudha. Akkasumatti gartee mixed ogguuniif jennu horii callaa barbaaduudhaa fi kirlesiidhaa fi akkasumatti gartee livestock horii horsiisuu kan jennuun fa'aadha jechuudha. Lakkoofsi baay'ina uummataa waa'ee lamaan kanaa hojii osoo hin taane hedduu hojii wal qabata jechuudha. The expansion of urbanization ni jira. Expansion of industrial, the growth of industrial revolution ni jira. Akkasumatti hedduu jira jechuudha. It is also argues that increasing the pressure dhiibbaa guddaa fedha on the
existing the forest because of it is increasing damage da fida baay'ee qabeenya uumaa irratti jechuudha fooders of the fluids mukkeen bobaa irratti building materials ijaarsa manneenii fa'aa irratti wantoota adda addaa meeshaawwan adda addaa ijaaruudhaaf jechuudha as the nation's level akka biyyattiitti biomes is emerged for in this 99% of the total domestic energy dhaaf oolan akka biyya teenyaatti yoo ilaalle jechuudha consumptionii parsantii 99 mukkeen nuti itti fayyadamnu yookaan biyya keessatti faayidaa biyya keessatti 92 of the household yookaan gartee the remaining kan kaafe immoo cause of by the small scale industry dhaaf barbaachisanii jechuudha biyya teenya keessatti mukkeen for this is 78 diverse from the wood bohemian ammoo mukkeen gartee parsantii 78 where is around the 12 afaan gartee parsantiin kudha habba wears around the 12 and the 9% kan ta'e jira are formed animal jechuudha kan during the crops reducing respectively ogguuniif gartee reduce ogguuniif goone jechuudha residue ogguuniif ol kaafnu jechuudha from the animal duty yookaan gartee animalidhaaf kan fayyadanidha jechuudha parsantiin 12 jechuudha for resource forest resources are also used to the cashida incomeidhaaf yookaan galii maallaqaa source of the selling wood logs of the fuel wood jechuudha akkasumas innisa charcoalidhaaf nu barbaachisan jechuudha karaa adda addaatiin meeshaawwan adda addaa irraa tolchuudhaan fuel woodidhaaf akka bobaatti gurguruudhaan akka caccalee godhuudhaan gurgurachuudhaan income fidan yookaan kaashii fidan jechuudha during the last gartee yeroonii fi bara waggoota 50 dabranitti charcoalin productions increase kan dabale jechuudha from 1 million tons gartee kan dabale to zan the 3 million ton baay'ee dabale jechuudha baay'ee dabalu jira jechuudha bakka gartee toonii baay'ee laalme Itoophiyaa keessatti toonii miiliyoonaan tolfama jechuudha kasallinu jechuudha toonii hangan takkaan jechuudha baay'ee waggoota 50 kana keessatti kan dabaleedha jechuudha kanaaf within this is a period of the fuel consumption itti fayyadamni mukkeen bobaas baay'ee barbaachisaadha itti dabale increase kan ta'e jechuudha 40 gara miliyoona 40 gara miliyoona 100 takkaatti jechuudha cubic metriidhaan ogguunii fi laalluu jechuudha kanaaf hiriidhaan dabalaa dhufaa jira jechuudha wanni kun kanaaf zoos kanaaf maal jennaan those all had been done that is experience of the forest da fida inni kun maal badinsaa fi naannoo irratti dhabamumsa isaanii fida kanaaf encroachment of the farmland akka dhufuuf akkasumas zande pastures into the natural forest land is also being the common practice in many parts of the Ethiopia keessatti jechuudha such as deforestation akka dhufuuf deforestation activity ciramni bosonaa overgrazing have is lead to the soil erosion akka mudatu dhiqamni biyyee akka mudatu resulting land equal to the akkasumas gartee deterioration badinsi naannoodha akka dhufu biodiversity akka diigamu akka lose ta'u akka dhabamu impact of the overall climate akka waliigalaatti qilleensi jijjiiramuun akkasumas siree problemidha rakkoo baay'ee laayifii yookaan jireenya ilma namaa irratti fida jechuudha mukkeen ciramuun kun jechuudha pollutions kan jennuun faalama kan jennuun jechuudha is the term of the pollution refers to the money and reusable substances added to the contaminated to the environment resource which is are hazardous baay'ee kan badaate jechuudha or potential hazardous of the humans health dha fayyaa ilma namaatiif gartee pollutionin isteefiidhaaf akkasumatti welfareidhaaf gartee riskii adda addaatiif rakkoo baay'eef kan nama saaxilu jechuudha normally functions of the other live gartee creature adda addaallee fiduu danda'u wantoota biraallee uumuu danda'a namarratti faalamni naannoodha jechuudha pollutioniin barammaas faalamni refers to the under disably changing kan danda'amne jechuudha kan natural condition watarii irratti akka faalamsi dhufu air irratti akka faalamsi dhufu qilleensa irratti component of the natural qaamonni yookaan gartee bosona qabeenya uumamaa akka batan negatively affect of the healthy fayyaan gaariin akka hin jiraanne human beings and other living is a creature adda addaa kan uumuudha jechuudha environmental pollutions faalama naannoo fide is a change jijjiirama yookaan with environment that affect of the integrating of the socio economic ecosystem yookaan sirni ikoodha akka badu in the most case of such as a change of the cause of the actions of humans beings mainly due to the urbanization
urbanization faana akka dhufu godha jechuudha. Agartee urbanization ifatti baay'ee kan argamudha jechuudha. Koosii baay'ee kan isa faalu urbanizationidha jechuudha. Kanummaan faalamni jiru jechuudha. Naannoowwan magaalaatti industirii adda addaa ta'u xuraawwan dartii adda addaa ta'u naannoowwan keessa industrializationitti argama. Akkasumatti constructions and transportation activity haala gartee transportation activity aarawwan gartee makiinota adda addaa keessaa deeman akkasumatti agricultural and land irraa use of the management practice dha. Haalli kun hundinuu haala gartee jijjiirama fidanidha jechuudha. Because of the variations of unwanted to substance released to the environment, that is the majority of the natural resources have been affected many different and large portions of it falls under the immense of treaty dha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha ta'us because the variations unwanted substance released to the environment itti haalli gartee baay'eetu gadhiifama. Majority of the natural resources have been affected kan godhu and gartee many destroyed baay'ee kan balleessuudhaa fi faalamni gartee dhukkuboota hedduudhaa fi tiriitii fi rakkoowwan hedduu kan fiduu danda'udha jechuudha. Waters air qilleensii fi bishaan are mainly cause of the human activity dha. Baay'ee kan barbaachisanidha jireenya maatii keessatti, industirii keessattii fi qonna keessattii fi akkasumatti imala yookaan transportationii keessatti baay'ee barbaachisan. However ta'ullee it can also be caused by the natural environment such as the volcanic eruption jennaan jechuudha. Naturalidhaanis gartee pollutionii kan dhufu danda'u volkaanoodhaa fi wildfire akkasuma gartee ibidda bosona keessaa ka'uun kanneen akka gartee bara irra kunne kana keessatti jechuudha. Bara amma keessa jirru kana keessatti kanneen Ameerikaa fa'aa akkasumatti wildfire kan jennuun akkasumatti naannoowwan baay'ee gubee jechuudha. Kan Ameerikaa keessatti baay'ee keessaafuu gartee naannoo South Northern America keessatti baay'ee gubee kan ture kan jennuun san fa'aadha jechuudha. Wildfire gunuuf jennu ibidduma akkumatti gartee tasa yookaan gartee akkumatti Los Angeles keessatti baay'ee gubate san tasa akkuma ka'usan isa san inni sunis neechariidhaan jijjiiruu danda'a jechuudha bara. Kanaaf when areas is overcrowded and inhabited in the rapidly growing numbers of the people in the natural environment is polluted. Bikki namni baay'een jiru diigamuu yookaan baduu yookaan rakkoo hedduu fiduu danda'a lakkoofsi baay'een uummataa jechuudha. Eeriyaa isaan jiranitti very unwanted to of harmful dha ilmi namaa wastage adda addaa gadhiisu xuraawaa adda addaa irratti people's culture produce irratti jechuudha. Wantoota oomishan irraa xuraawaa baasuun isaanii. Ethiopian pollutions faalamni Itoophiyaadha major problem dha rakkoo hedduudha overpopulation rakkoon hedduudha akkasumatti urban center keessatti keessaafuu baay'ee faalamni qilleensaa argama jechuudha. Faalamni bishaanii argama jechuudha. Faalamni biyyeedhaa argama jechuudha. Pollutions jechuun wanni hundi faalamuu sana jechuudha. Zoonii fi waan tokko qofa hin ta'e jechuudha. In the all element of the environment kan jennuun sana jechuudha. In the large cities like Addis Ababa keessatti most of the people living in the unsafe environment isaanii hin eegan have extremely polluting kan dhufu jiru kanaaf jechuudha. Airii fi watarii irratti jechuudha. Bishaanii fi qilleensa irratti. There are surrounding by the garbage and the pollutants and the household is industry autonomous and they are source of the discharge kan godhan wantoota mana keessaatii fi industiriidha baay'een isaanii naannoo kan faayidanidha jechuudha. Gartee practically the Ethiopians is agricultural sectors founded of the major source of the environment pollutionidha. Qonnitinis Itoophiyaa keessatti rakkoo guddaa yookaan faalama irratti rakkoo guddaa fidu jirti. Akkasumatti application chemicals yookaan akkasuma fertilizers and the pestic acidin yookaan easily yookaan naannoo keessatti contaminated living organismoota irratti soil irratti water irratti meadows and the other vegetations qonniti jechuudha. Qonniti akkamiin faalte jechuun hin jenne keemikaalota adda addaa kan nuti qonna teenya growth yookaan guddisuudhaaf itti fayyadamnu saniitu naannoo faaluu danda'a wantoota lubbu qabeeyyii bishaanii fi wanta hunda jechuudha. This has a cause of the pollution which is a gartee continuously effect of the human health fayyaa ilma namaa irratti booda inni kun rakkoo qaba. Akkasumatti tigirgante global warming ho'insa addunyaa irratti rakkoo qaba. In such case gartee endure air pollution from biomes fuels is responsive for gartee
air pollution baay'een isaa jechuudha annually gartee kuma 50,320 jechuudha under 5 year children kan ajjeesudha jechuudha waggaatti parsantii 4 jechuudha nations jechuudha daa'imman gartee baay'een isaanii waggaa 5 gadi kan ajjeesudha jechuudha sababa faalama qilleensaatiin dhukkuboonni hedduun isaan mudachuudhaan jechuudha kanaaf at same time pollution due to the emission dha gadhiisudha from the motor traffic kan motoroota adda addaa keessaa arribu industry keessaa kan bahu process of the also the sharing of the in pollution environment naannoo kan faarudha chemical waste xuraawwan adda addaa gartee high product keessaa bahu industry keessaa oomisha industry keessaa ammaanii kan gartee sirriitti hojjetamne magaalaa keessatti xuraawwan magaalaa keessaa disposable for the major city keessatti jechuudha magaalaawwan gurguddoo keessatti open land field in the site of the consequently polluted environment naannoodha baay'ee faaranii jechuudha isaan kun for instance many of the lasers processing of industry Ethiopia select product waste of the treatment of the method gartee industries gogaadhaa kan Itoophiyaa faan baay'ee rakkoo kana kan uummatarra geessisaa jiruudha jechuudha baay'ee rakkoo kana kan uummatarra geessisaa jiruudha jechuudha kanaaf it is a very natural lasers processing Itoophiyaadha jechuudha finishing akkasumatti gartee involving the laserii dabalatee process of the gartee involving fishing scoking fishing washing and it is isaan kan hunda jechuudha remove of the dirt and the flesh salting adda addaa xuraawwan adda addaa salting soogiddi other foreign substances and making use of the water bishaanitti akka faalamni asidummaan sodification akka soogiddummaan akka bishaanitti dhufu kan taasisudha as a result of the different things like salt is plastic acid is fish hairs and the suspended soils and the sulfate is and ammonias isaan kun hundinuu waan gartee keemikaalonni kun hundinuu based on the alcohol waan gartee alkooriyaayidis kan jennuun kun asiidii kan jennuun kun and akkasumatti other oxygen daddaa baay'een isaaniitu gartee made to the released into the surrounding of the water akka gadhiifaman naannoo bishaanii akka gadhiifaman kun hundinuu faalama fiduu danda'an in the general Ethiopia rapid population lakkoofsi baay'ina uummata Itoophiyaa keessa saffisaan dabalu jira increasingly emissions wantoota kana hunda naannootti gadhiisuudhaan ammaawuntiin yookaan faalamni akka dhufu taasisaa jiran gartee sewage soilii watariin adda addaa sewage soilii akka faalamtu soil waste biyyeen akka xurooytu pollution akka jiraattu faalamni gaasiidha gaasonni adda addaa general by householding kan gartee manneen keessaa ba'an baay'een isaanii akka faalaman pollutantiin gaasiin faalamuudha gaasiin uumamaa liquid dhangala'aan adda addaa soil gartee chemicalize biyyeen amala keemikaalaa ta'een faalamuun siidaa generated by the expanded industry iddoo gartee wantoota industry keessaa ba'aniin soiliin akka faalamti jechuudha kanaaf gartee gartee ammaas pollutant is gases generated by the increasing numbers of the autonomous baay'ee kan dabaludha agricultural irratti pollutantiin akkasumatti gartee such as the fertilizers akkasumatti gartee wanta kana fayyadamuun plastic acids animal wastage kana fayyadamuun rakkoo guddaa uummata Itoophiyaa keessatti kan gartee emissionii gadhiisamu isaan kana jechuudha wanni industiriin godhu wanni qonniti gootu wanni gartee haalli manni nama keessaa manni jireenyaa keessatti namni godhatu xuraawwan mana keessaa ba'an haala qonnaa irratti mogguuniif jennu har'a fertilizeriin gartee xaawwan adda addaatii fi akkasumatti gartee faalama ittisuudhaaf dawaan nuti itti fayyadamnu baay'ee rakkoo fidaa jira jechuudha Itoophiyaa keessatti kanatti aansuudhaan kan laallu land yookaan soil degradation yookaan badinsa dhiqamsaa fi hir'ina biyyeedhaa kan jiru jechuudha the land service as the shortage of the water and the nutrient requested to the for plant and the living of the microorganism macro dhaa fi micro illee kan taatudha lafti gartee is the storage yookaan kuusaa bishaanii soorata nutrientidha jechuudha requires plant dhaa fi akkasumatti living lubbu qabeeyyii kamiyyuufuu gurguddoo fi jechuudha mikro guniif jennu xixiqqoo fi maakro kan jennuun gurguddoo orgaanizimoota hundaafuu baay'ee barbaachisoodha the demand for food is fedhiin nyaataa energiin adda addaa annisaan adda addaa other humans is requires ni barbaachisa depending on the maal irratti hundaa preservation and the improvement of the productivity irratti hundaa soorata irratti hundaa the loss of the arab land lafa qonnaa dhabuun has been the cause of the numbers of the factors dhibbaa isaan kanaatiif lafa qonnaa dhabuun nyaata dhabuudha energy adda addaa dhabuudhaan jaamee beekama many of the most which is the tied to humans developed wajjin kan wal qabatee jiru the primary cause of the deforestation explosions of the food within kan gartee deforest godhan
food weed mukkeen gartee bobaa barbaadudha overgrazing horii dheechisuudha agriculturaliidhaaf lafa ciruudha akkasumatti industiriidhaaf isaan kun maal jechuudha farasti koosiidha jechuudha gartee sababa jalqabaa rakkoo bosonaa ciramuutii jechuudha land degradation lafti ciramuun involve into the soil dhiqamuu biyyeetii fi yookaan soil fertility haphina biyyee fi gabbina biyyee haphina jechuudha measurement of the land degradations yookaan akkaataa laafatan akkaataa isin degraded taa'etti safa measure goonu focus irratti xiyyeeffachuu qabna jechuudha severity of the soil erosion jechuudha kanaaf Ethiopians which is high intensity rainstorms of the excessive steep slope baay'ee qabdi yaguunif jennu elevation jechuudha bar Ethiopian steep slope yaguunif jennu lafa irraan gadee baay'ee qabdi it is highly susceptible soil erosion dhaaf baay'ee gartee lafti gadeen sun baay'ee barbaachistuudhaaf daftee dhiqamti waan taateef hidha qabuu qabna especially in the highland keessatti keessaafu jechuudha akkasumatti erodibility also the independence on the soils deepest and organic contact of the soils is 1% of the increasing organic matters reducing the erodibility of about the 15% gati qeessuudha qabnaa jechuudha kanaaf gartee haalli nuti itti xiqqeessinu parsantii xiqqaadhaan gad xiqqeessuudha qabna hanga erodibility yookaan gartee dhiqaminsa biyyeedha dhiqaminsa jechuudha erodibility depend erodibility kan irratti hundaa'u soil is deep is biyyeen baay'ee maal irratti hundaa'u organic contactidha jechuudha organic contents of the soil adda addaa kan gartee organic keessa jiran parsantii takka jechuudha 1% in the organic materialota yookaan reduce godhuu qabna jechuudha erodibility by about the 15% right kanaaf land degradation is also the widespread problems of the Ethiopians with over 85% of the land is moderately the very survival degraded and about the 75 affected by the deforestation kana jechuun land degradation yookaan dhiqamni haphinni lafaadha jechuudha baay'ee rakkoo Itoophiyaa keessatti 85% kan argamudha jechuudha very degraded kan baay'ee dhiqamtudha jechuudha percent 75 affected by desertification jira jechuudha gammojjummaa jira jechuudha dhiqaminsi percent 85 jira jechuudha degradation yookaan dhiqamni lafaa yookaan hir'inni lafaa jechuudha is country biyyatanya tana keessatti degradation of the land is stems from the historically developed the agricultural and the human settlement ida qubsumaa fi lafa qonnaa barbaaduuf jecha lafti tun baddee jechuudha highly regions recent estimated using the satellite imagery fayyadamuudhaan shows that is the land degradations hotspots over the last 3 decades over about percent digdamii sadii jira jechuudha yookaan gartee recent degradation in lafa jechuudha of that land area of the country basically is large area of Tigray baay'ee Walloo fi Gondar keessatti dhiqaminsii fi degradation percentage 23 ga'uudhaan reesantii dhiyeenya kanatti kan mul'atudha jechuudha the factor that is influence soil erosion gartee wantoota dhiibbaa irratti rakkoo qaban soil erosion irraaf dhiibbaa qaban land degradation mutually and the mutual multiply and mutual reinforcing gartee reinforcing dhaan baay'ee dhiqamtee jechuudha haala roobaatiin lafti baay'ee dhiqamtee oguu mukkeen irraa ciraman as indicated early the massive of the removal vegetations covering gartee iddoon gartee biqiltoonni haguuganii argaman yoonii fi driving force humna yoo irraa kaafame remove yoonii fi ta'e lafti degraded taate ni dhiqamti kanaaf this is the large due to the expanding babal'ina fi the populations within the corresponding increasing demand crop for grazing fedhiin soora nyaataa dhabamee akka dabalu grazing land lafa dheedichaa baay'ee akka barbaadamtu fuel wood mukkeen bobaa akka barbaadaman kan godhuudha jechuudha lafti dhiqamuun kanaaf the removal of vegetations mukkeen gartee remove ta'uun over the use of the fodders and the fuel leaders increasing the surface of runoff and thus is higher soils erosion akka dhufu kan taasisuudha jechuudha mukkeen ciramuun removal of vegetation the existence of the high soil erosion yookaan baay'ee dhiqamuu lafaa fidaa jechuudha with the removal stop of the soils and
reductions in the soil deepest. There is a lesser root in chore range of our plants. In addition to there is an loss of soil nutrient and the reductions of water holding capacity. Hamma dandeettiin biyyeen bishaan qabachuudhaaf bishaan firraa ittisuudhaaf qabdu sun hundi ni xiqqaataa jechuudha sababa deforestation yookaan sababa land degradation lafti dhiqamuutiin jechuudha. When the animal dung and the crops is are used for household fuel rather than recycling into the soil. So if bikkatti hin deebisne animal due to the crops yooni fayyadamne garte used to the household fuels rather than recycle ozone if garte bikkatti hin deebisne fayyadamne jechuudha. Soil's nutrient is and the organic matter baay'een isaanii ni badana. As the fuel wood is mukkeen bobaadhaa scarce hanqinaan dhufa growing worse and grow wars and women and children have been collected fuel wood from more distance source of the substitute more and more drugs and crops rice duties for household fuel idaaja kana jechuun bar as fueling laal as the fuel wood yoonii fi scarcing hanqinni jiraate maal irratti growth of the world irratti jechuudha. Women's dubartoonni fi daa'imman have collect walitti qaban mukkeen bobaadhaa yoo dhaban jechuudha yoonii fi dhaban jechuudha. From more distance fageenya dheeraa deebuudhaan barbaadanii walitti qabanii jechuudha. Kanaaf isa kana more and more drugging qorichi baay'een akka mukkeen kanaan argamu. Crops gartee oomishni ol ka'uun qonnaa akkasumatti for household fueling baay'een isaanii hundi kan gartee isa kanarratti hundaa'an waan ta'eef kana barbaaduudhaaf qoricha adda addaa barbaaduudhaaf qoraan boba'aa yookaan gartee mukkeen boba'aa barbaaduudhaaf baay'ee karaa dheeraa deemanii jechuudha. Kanaaf sababaa gartee digraadii irraa kan ka'e jechuudha. Kanaaf in the intensive farming rural areas as well as the drought prone akkasumatti gartee degraded areas of the northern and the eastern cutting during the has already largely replaced wood as the primary household energy source. All of those factors that is combined lead to the reductions of in crops production jechuudha. Kana jechuun bar guni filaalle jechuudha akkuma waliigalaatu jechuudha. In the intensive qonniti baay'een jechuudha. Qonniti baay'een humna ol baata jechuudha. Rural area keessatti is the drought prone jechuudha. Naannoo akka hongee dhuftu goote jechuudha. Akkasumatti degraded area lafti akka baddu is no in the north amma fakkeenyaaf hooni furanne northiidhaa fi eastiitti katilii jira yookaan horiiwwan cutting dung has already largely replaced wood as the primary kan isitti haggatan jechuudha maatiiwwan jechuudha. Kanaaf isaanan kun hundinuu akka gartee dhiibbaan irratti ga'u godha jechuudha. Kanaaf all of those factors that is combined isaan kun hundinuu faktoroonni kun hundinuu combined walitti kan qaban lead to the reductions kan hir'ina fidan in crops productions oomisha irratti jechuudha. They also akkasumatti contribute kan gumaacha godhan to the crop fuelers gadi bu'insa oomisha irratti reducing cropping oomishni gadi bu'u irratti intensity crop production intensity isaa jechuudha. And the decreasing rising drought akka gartee hongeen dabaltu kan godhudha. This induces the first landing akka gartee clear akka qulqullooyti and the rainforest and the vices cycles of the land degradation soil yookaan dhiqamni yookaan badinsi lafaa akka dhufu soil deeps biyyeen baay'ee gadi fageenya reduces kan gootudha. Cropland and the revert to the grassland and ultimately to gartee bare rocking akka dhufuu fi dhakaawwan adda addaa akkasumatti grasslandiin lafeen mukkeen gartee marga qaban soil deeps reduce akka ta'an kan taasisudha jechuudha. Haalli degradations of the environment dha jechuudha. Kanaaf rakkoo guddaa addunyaati jechuudhaan problems the interactions of the peoples of the world jechuudhaan arraan tana laallee jirra jechuudha. Kanaaf unity keenya kan itti aanu keessatti sagantaa itti aanuun hanga walitti deebinu gaafiiwwan asirra jiran shashaakalaadha. Gaafiiwwan kitaaba keessan irraa bee waan taateef gaafii salphaa waan ta'aniif kana shashaakalaa isinin jecha isinin jaalladha bartoota kiyya I love you nagaannaaf tura. Kanaaf yaada keessan ammallee koomentuma jalannaa barreessaa na bira dhaabbadhaa like share waliif godhaadha isiniif hin jira nagaa tura.